Hayya kabajamtoota hordoftoota keenya oduu isaatii kanaaf qindeeffadheen isinitti hima. Chaanaalii keenyaaf haaraa yoo taatan oduun wayitaa'uun yeroo yeroodhaan akka isin qaqqabuuf chaanaalii keenya like subscribe godhaa hiriyoota keessaniifis qooda mata dureewwan oduu jalqaba irratti isinitti himuun eegalla. Pirezidaantiin Moozaambiik Daani'eel Firaansiskoon daawwannaa hojiif Itoophiyaa dhufan. Mariin nagaa akka danqamu kan taasise Yuunaayitid Isteetidha jedhe ministeerri dhimma alaa Iraan. Dooniiwwan ulaa Hormuuziin gara Iraan imalaa turan 38 danqamuun himame. Israa'el waliigaltee dhukaasaa dhaabuu cabsite jechuudhaan himatte Libaanos. Gamoowwan wayita waraanaa barbadaa'an kaasuu fi konkolaattota fe'umsaa 200 ol na barbaachisaa jetteera. Kabajamtoota hordoftoota keenya yoo waliin turtan oduuwwan kanaaf kanneen biroon dhageessu haga xumuraatti turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Pirezidaantiin Moozaambiik Daani'eel Firaansiskoo Chaapoo daawwannaa hojii fi Itoophiyaa dhufan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahimad pirezidaanticha buufata xiyyaaraa idil addunyaa Booleetti argamuun simachuu isaanii waajjirri ministeera muummee ibseera. Daawwannaan pirezidaantichaa misooma waloo biyyoota lameenii fi hojiilee walitti hidhaminsa uummataa karaa hiika qabuun jijjiirama qabatamaa fidanii fi dursa kan kenne ta'uus himameera. Jilli pirezidaantichaan durfamu kun moota misooma waloo biyyoota lamanii irratti aangawoota Itoophiyaa adda addaa waliinis akka mari'atan himameera. Nagaa akka danqamu kan taasise Yuunaayitid Isteetidha jedhe ministeerri dhimma alaa Iraan. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchi mariin nagaa sababa Yuunaayitid Isteetii gaaffilee heddummeessitee fi danqamee jedhani. Ministeerichi kana kan jedhan dhimma waraanaa baha giddu galeessaa irratti Raashiyaa waliin mari'achuudhaaf wayita Mooskoo gaanitti kana dubbatani. Nageenyi mala galaanarraa dhimma ijoo addunyaa akka ta'ee fi Omaan dabalatee olloonni keenya dhimma waloo ulaa Hormuz kanarratti nu waliin hojjechuu qabus jedhan. Omaanii fi Iraan jidduutti dhimmoonni dantaa waloo hedduun jiru kan jedhan Abbaas ulaa Hormuz irratti mariin dabalataa Omaanii fi Iraan jidduutti akka barbaachisus dubbataniiru. Abbaas gara Raashiyaa imaluu isaaniin dura gara Omaanitti goruun mari'ataniiru. Ta'us erga Raashiyaa dhaqabanii marii dabalataa Iraanii fi Omaan gidduutti akka barbaachisu himani. Ministeerichi deeggarsa waraanaa Raashiyaa gaafachuu deemanis jedhama. Ta'us aangawoonni ifatti waan mirkaneessan hin qaban. Ulaa Hormuuziin gara Iraan imalaa turan 38 kallattii jijjiirrachuun himame. Uggura Ameerikaan ulaa Hormuuz irratti geggeessaa jirtu hordofee ulaa Hormuuziin gara Iraan imalaa turan 38 kallattii jijjiirrataniiru jedhameera. Suuraan socho'an ajaa'inii qoodanii dooniiwwan gara Iraan darbuudhaaf imala eegalan dooniiwwanii fi helikopteroota waraanaa Ameerikaan wayita dhorkaman mul'isaniiru. Iraan hanga gara mariitti deebitutti dhorkichi cimee akka itti fufus Yuunaayitid Isteetsi beeksifteetti. Dhorka Ameerikaan ulicha irratti geggeessaa jirtu hordofee gatiin boba'aa guyyaa guyyaatti daran dabalaa jiraachuun himameera. Sababa kanaan biyyoota miseensa neetoo dabalatee biyyoonni hedduun Ameerikaa komachaa fi balaaleffachaas jiru. Israa'el waliigaltee dhukaasaa dhaabuu cabsitee jette Libaanos. Wayita waliigalteen dhukaasaa dhaabuu labsamee jirutti Israa'el waliigaltee dhukaasaa dhaabuu cabsuun namoota hedduu ajjeesuu aangawoonni Libaanos himani. Akka ibsa ministeera fayyaa Libaanositti haleellaa Israa'el dilbata kaleessaa raawwatteen daa'imman 2 fi dubartoota 2 dabalatee namoonni 14 ol ajjeefamu. Namoonni 37 ol ammoo haleellaa Israa'eliin madaa'uun himameera. Haleellichis kan raawwate humni waraanaa Israa'el gandoota kibba Libaanos hedduu keessa jiraattonni akka baane erga akeekkachiiseen booda ta'uun himameera. Qondaaltonni Israa'el waliigalticha cabsuuf sababa kan ta'e Hizbollaa ta'uu himu. Kunis Hizbollaan haleellaa diroonii raawwachuu loltuu isaa ganna 19 ajjeesuu fi 6 madeessuu hima humni ittisa Israa'el. Biyyoonni lameen Israa'el fi Libaanos waliigaltee dhukaasaa dhaabuu ebala 16/2026 irraa eegalee kan mallattaa'e ergasii torbee 3 kan dheereffame ta'us waliigalticha sarbuun biyyoonni lachuu wal haleelaa jiru. Hizbollaan rookettiiwwan gara Israa'elitti dhukaasaa akka jiru humni ittisa Israa'el hima. Libaanos garuu Israa'eltu waliigalticha sarbee jechuudhaan himatti.
Waraanni Israa'el ammoo dilbata opereeshinii kibba Libaanos keessatti geggeesseen miseensota Hizbollah 3 akka ajjeese beeksiseera. Gamoowwan wayita waraanaa barbadaa'an kaasuuf konkolaattota fe'umsaa 200,000 na barbaachisaa jette Iraan. Haleellaa qilleensa Israa'el fi Ameerikaatiin gamoowwan mana jireenyaa 60,000 lakkaa'aman barbadaa'aniiru. Kana kaasanii qulqulleessuuf ammoo konkolaataawwan fe'umsaa 200,000 ol na barbaachisaa jedhe abbaan taayitaa eegumsa naannoo Iraan. Akka ibsa abbaa taayitichaatti caccabaan manneenii tooniin miliyoona 10 ta'u lafarraa tuulamee jiraachuun himameera. Atileet Tigist Asaffaa galmee raajii addunyaa irratti galmoofte. Atileet Tigist Asaffaa atileetii saffisa guddaa idila addunyaa qabdu jedhamuun galmee raajii addunyaa irratti galmeeffamuun ishee himameera. Atileet Tigist dorgommii maraatoonii London sa'aatii 2 daqiiqaa 15 fi sekoondii 41 xumuruun rikoordii haaraa maraatoonii dubartoota idila addunyaa galmeessiteetti. Atileet Tigist boqonnaa xumuraa maraatoonii London saffisa dabaluun sochii agarsiisteen sa'aatii 2 daqiiqaa 15 fi sekoondii 41 goolabuun walitti aansitee yeroo 2 dorgommii maraatoonii London injifachuu isheetiin leellifamte. Saffisni hawaasaa atileetiksii addunyaa irraa jeffachiisteen dorgommicha kan xumurte Tigist maqaa ishee galmee raajii guddicha idila addunyaa irratti galmeeffachuu danda'uun ishees ibsameera. Atileetiin Keeniyaa Sebastiaan Saawwe maraatoonii London irratti rikoordii haaraa sa'aatii 1 daqiiqaa 59 fi sekoondii 30 galuun seenaa haaraa maraatoonii addunyaa galmeessuun maqaa ishee galmee guddicha raajii addunyaa irratti galmaa'uu dandeesseetti. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qindeeffadhe kan haga ammaa dhageessan fakkaata. Oduun wayitaa'uun yeroodhaan akka isin naqqabuuf chaanaalii keenya like, subscribe gochuun dagatina. Oduu fi odeeffannoo biraadhaan haga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadha.